Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo hin jenne? Ani ilma namaati jedheera. Ni kijibe moo dhugo dubbate moo piraankiin irra dalage? Dhugaa isaati. Yesuus Kiristoos mee ilma namaati jedhe Yesuus ilma namaati jedhime dhaga'uun barbaada sirraa. Mee Yesuus ilma namaati jedhime. Wangeela irratti wangeela Yohaannis keessa Yesuus Kiristoos ilma namaati jedhee barreeffamee jira moo hin jiru? Jira. Dhuga moo soba dubbiin barreeffamte san? Dhugaadha. Ilma namaati jedhime Yesuus jeemeeti. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 ani ilma namaati Yesuus jedhee caafamee jira moo hin jiru? Jira. Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Nama guutuu. Wangeelli kan kee Yesuus Kiristoos ani waaqa guutuu nama guutuus jedhee moo biqilaa jedheen? Wangeelatu jedha. Dubbii wangeela sana Yesuustu jedhee moo atiitu jedhe? Yesuustu jedhe. Fidinaa kan bakka itti Yesuus ani nama guutuus waaqa guutuus kan jedhu. Ayyee. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko 12 naa dubbisi. Dubbisi boo eenyu abu xalaa har'a bakkuma ani nama guutuus waaqa guutuus jedhu geessaan achuma na dhaaba buna kanas gannaqeetumaan gooftaa duuka qo Yesuus gooftaa jedhe. Yoo hin jiraanne ati immoo gara islaamummaa shahaadaa qobol qabuun dirqama keeti boqonnaa wangeela irra siifinii kan jedhin qaal baqaal barbaadu jira abu xalaa dubbisi. Hin jirtu. Wangeela Yohaannis boqonnaa takka annama guutuu waaqa guutuu kan jedhu qaal baqaalee argachuu dandeessa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haleluuyaa galanii waaqayyo gooftaa dachii samiitiif kan Yesuusin ergeef haa ta'u. Hin jiru waan hin jire maan hun lallabdan. Abumaaz. Maaf nakki jibda duuba dila kana miira keessa na galchita. Abumaaz. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoon abbaan akka waaqarra jiru barsiise moo lafa jiru barsiise? Akka isa keessa jiru barsiise. La hin jedhu. Yeroo kana deemite wangeela Yohaannis boqonnaa jakka jedha yeroo kadhattan yaa abbaa keenya yaa waaqayyo keenya isa waaqarra jirtu jedha kadhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos Maatiyos keessatti miti. Ayyee. Yesuus Kiristoos gaafa gartee gara waaqaatti ol fudhatame lafa waaqayyoon isa jira yeroo Yesuus Kiristoos fara gaafa jiru naan deema gara abbaa koo naan deema bina ammayyuu waliin baane gara abbaatti abbaan isa jira gubba jira moo lafarra jira abbaan? Okay. Kanaafuu waaqayyo abbaan waaqarra jira yoomiyyuu waaqayyo abbaan takkaa lafarra dhufe waaqayyo abbaan biyya lafaa dhufee beeka? Waaqayyo abbaan. Bifa waaqummaa isaatiin lafarra hin dhufne takkayyuu. Aan akkuma fedhetti jedhe bifa eenyu kan lafarra dhufe waaqayyo abbaadha moo Yesuus? Yesuusidha. Ilma isaa biyya lafaa irratti ergee moo of erge waaqayyoon? Ilma isaa ta'uu ni amantaa garuu. Kanaafuu hin dhufne akkasii akkuma wangeela keetiitti barsiisuu hojii deemuu jira bara. Nuti waaqayyoon ilma qaba jennee hin amanu. Kanaafuu waaqayyoon biyya lafaan dhufne kan lafarra mul'ate Yesuus malee waaqayyo abbaa miti. Waaqayyoon yoomiyyuu hin mul'atu. Ni amantaa akka akkas ta'e? Waaqayyoon mul'atu. Akkasi ka. Kanaafuu goobas. Okay gara biraa mee adeebinu. Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Networking sebo na biraa immoo isaan.